akka amante maaliif akka amante beekuu qaba. Qormaanni dhufuun ati isa amante sana beektee tataanaan isatti citti beektee tataanaan waa'ee qormaatichaa giddiin qabaatin maaliif yaa'ii qobba qonnaa tokko lakkoofsa 12 bafatanaa yemmisanaasawu yetabaarra kennawe qormaata sana hobsuutu nurraa barbaachisa gaafa hobsinu eebbasaatu caala jechuudha. Kanaaf galmi abbaa keetii irratti guyyaa irraa kaatanii warri galmooftan kun nun galmeen keenya arra barreesse borciramee baduu danda'a beektu. Galmee sambaqni gubbaa sana irratti galmooftaniittu ergamoota waaqayyoota isin galmeesse. Galmee kana irratti erga galmooftani garuu galmicharraa akkana hin qabneef jabeessaa of eegaa. Maaliif lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 12 eenyuyyuu dhaabbadheen jira kan ofiin jedhu akka hin qubne ofaa ilaalu. Akka hin qubneef jabaadhaa dhaabadhaa. Kufaatiin akkasinitti hin dhumneefi. Qormaanni kan biraan maalidha? Gaayilaan ammati deebiteetta gara waaqayyoo keetiitti deebiteetta akkati gara waaqayyoo keetti jabaattee hin turreef akkati waaqa wajjin hin turreef bor immoo karaa gaa'ilaa dhufee si qora. Gaafa inni karaa gaa'ilaa dhufee si qoru garuu hin nagayinati. Maaliifi seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 6 tole hin jedhiniif jedha. Isa kamiif tole hin jedhin? Isa amantaa kanarraa si kuffisuudhaaf bor sitti dhufuuf tole hin jedhin. Bor daandii kanarraa kan si deebisuu dudduuba si deebisuu barbaadu baay'eedha. Gaa'ila faallaadhaan dhufee waa'ee gaa'ilaa sitti haasa'a. Waa'ee gaa'ilaa gaafa inni gaa'ila faallaa amantaan kee faallaa sitti dhufeera taanaan tole hin jedhiniif. Sababiin isaa maaliif beektaa? Namoonni tokko tokko akkas jedhu. Ani maal inni amantii barbaade dhaqu amantii koo naqaa kan jedhan jiru. Ilaa obboleessa koo obboleettii koo ati amantii kan barbaadde dhaqxaa ati kan kee dhaqxaa inni kan sadaqa ishii mucaan kee bisan immoo sadaqa. Isa kanatu yaadatamu yeroo baay'ee beektu. Namni jaalaluma foonii ishee irraa duwwee yaada malee jireenya isaa borii fageessee hin yaadu. Jireenya isaa boriitii fi gaa'ila faal amantaa faallaatii wajjinis hin hidhamin. Maaliif tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 16 ati intala nanaa abbaa manaa kee gara amantaa keetti akka deebistu maaliin beektan? Atis namicha nana haadha manaa kee gara amantaa keetti akka deebistu maaliin beektaa? Kanaaf nan deeffadha jettees hin naqin. Deebuu dhiise siin si balleessa gaa'illi immoo lama hin jiru uffata miti. Har'a ofirra keesse bor immoo kan lafa keessu miti. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Qormaanni gaafa isinitti dhufu harka laatinaa waaqayyoon isinaa jabeessuu deebitaniittu galmee abbaa keessan irratti galmooftaniittu amma xumuraatti waaqayyoon isinaa dhaabu. Abbaa keenya waan jettanitti dabalaati isaanii siraataa yookaan sirna wantoo isaanii haa geggeeffamu jechaadha. Meeditee tokko jechuudha mucayyoon takkas naafti waan ta'eef barsiisaa keenya bootaa waan hin qabne isin gadi naa bu'aatu obboleetti keenya sabboontuun galcha warri biraatis hin jirtanii qani guyyaa biraatanis ni qaba maaliif already ijoollee kana karaa keessaa haasofsiisnee barumsa baramuu qabu gorsa kennameef malee zimzanneetu gara nageestii irratti finne kana nu hubadha obboleetti keenya naa ergi sabboontu geestii naa ergadhu na dagattee anamoo waan jette geestii ergaddaaf si argaan jiru waan ta'eef. Way lakkoofsa tokko barreessu obboleetti keenya. Obboleetti keenya sabboontu lakkoofsa tokko barreessu way immoo wannoo natti mul'attu waan ta'eef. Ijoollee obboleeyyan keenya obboleeyyan afurii warri har'a wannoo jettan. Okay, kinooti. Ayya gara kadhannaatti deemuu keenya dura obboleeyyan arra riippoortii gochuu hin danda'anii kanaafiyyuu obboleeyyan sirriitti sheer godhaa taaf godhaa dhugaan sun hin jedha akka hin dadhabne obboleetti keenya viidiyoo banii akkuma isaanii kanatti taa'e sheer godhaa taaf godhaa akka hin daganne akka harka isin hin dhukkubne jechuudha maaliif dhufanii riippoortii nurratti godhuu hin danda'an waan ta'eef kuni ergama kiyyoodha wannoo kiyya jechuudha ergaan isin qabu abbaa keenya dhufa obboleetti keenya sabboontu miitii godhadhu viidiyoo banii. Obboleetti keenya sabboontu viidiyoo banii miitii godhadhu ture. Wani ursa. Meeqni tokko abbaa
sabboontuun viidiyoo bana. Eessi muunaa sagaleen koo simbira jiraa? Sirriitti nu bira jira abbaa keenya. Obboleetti keenya Tole sabboontuun mee dubbadhu. Wayiin immoo gizee biraatti seenta bakkaati. Si mijanne haalli. Obboleetti keenya sabboontu. Mul'achaa hin jirtu nu mul'atu. wanti uursu jiraa? Waan uursu sana muut godhame. Mute godhi mee ofirraa. Sabboontu gizee tokko karaa keessaa mee waan nu dubbisi. Akkuma isaanii kanatti taa'e. Akkuma isaanii kanatti haala isaan ta'an kana erga masqaliin si eebbifamee masqalii kan godhattu. Dhagaamaan jiru natti fakkaate. Haala mijataa keessaa hin jirtu natti fakkaata muuna. Yaa haala obboleettiin keenya haala mijataa keessa hin jirre waan ta'eef geeroo biraati ijoollee biraati obboleeyyan biraa wajjin fida itti fufa barsiisaa Iyyaasuu geestii ergadhaase ittiin tolle bakka. Haala mijataa keessa hin jirre. Waan keessa tole waan keessa jirtu sanaa rakkina keessa jirtu sanaa koomentii irratti haa barreessitu yaada si haa ibsattu. Abbaa keenya rakkoon qabu guyyaa biraattis hin jiran obboleeyyan keenya baay'eetu jira waan ta'eef isaan waliin finna. Sagantaan itti aanu maalidha? Sagantaa kadhannaati ka abbaa keenya. Akka isaan fannoo isaanii hidhatan. Duras dubbachuus hin danda'an amantaa keessa kam keessa akka dhufan nutti himaniitoo yaa dubbataniitoo achumaan gara sagantaa dabarra jechuudha. Tole mee darii Wallagga eenyutu si bira jira? Dubbadhu mee obboleetti keenya. Darii Wallagga. Dubbadhu obboleetti. Obboleetti keenya dubbadhu amantaa kam keessaa akka dhufteef maqaa kee dubbadhu. Amantaa kana keessaa hammam akka turte. Bagaa waaqayyoo guyyaa irraatiin illee naanis gammadee isinillee bara gammaddaan biqeessanii jechuun barbaade jalqaba irratti daraartuu daaqaan jedhama Wallaggaa irraati. Dhaloota koon amantii ortodoksii keessatti dhaladheeni sana booda garuu eddoon xiqqoo guddadhee booddee karaa eessuma kiyyaa isa biratti wanna guddadhee fi karaa isaan waldaa bubbeenxee wanna hordofanii kanaan illee beetakiristaanii akkan deemuu fi iyyaa'ummoo miti isaan bira taa'ee wanna guddadhee fi haaluma tokko tokkoon karaa isaan irraan kan ka'e gara waldaa beenxee akkan akka godhame achi isaan deemes achi keessa waggaa baay'ee tureera. Waaqayyo galatu eddaa as ga'e immoo dhufee waan hundayyuu edda amma ta'e yuutuubii irra waan adda addaa miidiyaa irraa eddan hordofee galee amantaa ishee dhugaan daandii ishee dhugaan maal akka fakkaattu baree gara ortodoksiitti akkan deebi'uu fi osoo namni tokko nan gaafatin iyyama nama tokko osoo hin dhagin waaqayyoo fi masaa iyyama isaa finnaa mul'atee jennaan gara amantaa koo ishee dhugaatti ishee jammaraatti akkan deebi'uu fi na gargaare kun guyyaa irraan nagee. Hundi keessaniyyuu baganaaf gammadanii jira. Anis baay'ee gammadeera. Hayyee obboleettiin teenya itti aantu sagantaa keenya fayyadamuudhaaf jechuudha. Maqaa keenya waan nu jedheetii dubbadhu obboleettiin. Itti fufi sagaleessa keessan gizee dubbattan sirriitti kan fudhi dubbadhu amantaa kam keessaa dhufte amantaa san keessa waggaa meeqa dhufte akkamitti gara keenyatti deebite obboleetti keenya baga nagaan dhufte baga waaqayyoon mana isaatti si deeffate. Ameen. Ishi ani maqaan koo Boontuun jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Wallagga Bahaati. Si Busree jechuudha.
ani maatiin kiyya hangarraa